Utumni waa'ee koof yaadu maaliif na yaaddesse har'a na ga'eera gooftani waan hundaa dabarse Waaqayyoon fide dhimma koo kan koo maalirraa kenne koo hiikameen isa waaqessa. Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli Waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif abaayatu. Gaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaal Abeeloof warri haaraa har'areef gara maatii kootti dabalamtanii subscribe godhaa share godhaa gara maatii kootti dabalamaa warri immoo durammoo na jajjabeessaa turtanii galatooma galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Egaa guyyaa har'aa jechuudha akkuma mata duree irratti argitanii wantoota biyya lafaa kanaa irraa baay'ee abdii nama kukkutachiisu jechuudha. Keessumaa barana dhugaa rabbiitii baay'ee kan nama gaddisiisu obboloota egaa akkuma beekamu namni chaalenjii biyya lafaarratti chaalenjii adda addaa dabarsa haa ta'uyyuu malee jechuudha. Ijoollee ol adeemu ijoollota boru abdii ta'an ijoollota dhalootaaf abdii ta'antu lubbuu isaa baataa jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa eengaddaa obboleettiin keenya iheed yeshalaal jette deemuu wayyaa jette lubbuu ishee dabarsite jechuudha. Akkasumas amma obboleessi keenyi ija koo baasaa baankii kaahaa nama qaroo dhabeessaaf ija koo arjoomaa fi jedheetiin lubbuu isaa dabarse jechuudha. Egaa namni kun sababa lubbuu isaa dabarsu maali? Namni tokko maaliif lubbuu isaa dabarsa? Kan maal ta'uuti kan lubbuun namni tokko lubbuu isaatti faradu jennee yeroo ilaalu jechuudha. Namni tokko jaallatee lubbuu isaatti faradu jechuudha. Kan dhibamuu malee kan rakkatu malee jechuudha. Ija koo qaroo dhabeessaaf arjoomaa yeroo jedhu baankii kaahaa yeroo jedhu jechuudha. Baankii bakka itti waan akka kalee waan akka tiruu waan akka sobba waan akkasii bakka baankii birrii otoo hin taane baankii keessatti akka lubbuutti jiraatutu jira jechuudha. Isa kanaaf achi keessa kaahaati ijji kiyyaallee warra qaroo dhabeessaaf haa ta'u jedhee obboleessi kun jechuudha lubbuu isaa dabarse jechuudha. Wantoonni kun baroota darban keessattis Harargee keessatti jechuudha. Ijoollee koo waan hin guddifadhu qabu jedhee nama lubbuu isaa dabarsetu jira jechuudha. Akkasumallee yeroo iyyoo kana kaffaaloo artistii natti fakkaata artistii kaffaaloo kan jedhani aamsa dhaammatee ilmoo kiyyallee guddifachuu hin danda'u. Kanaaf iyyuu paampirii yookiin immoo aannan haliiba mucaa ijoollee koofillee bituu hin dandeenye. Kanaaf Oromoo keessatti ani jira jechuu koo wannaa du'ee abamuu naa wayya jedheeti waan akkasii irratti fuula feesbuukii isaa irratti liivii galee dabarse jechuudha. Oromoon gaafa sana qaqqabee lubbuu nama kanaa oolcheera jechuudha. Egaa obboloonni keenya jechuudha gaafa rakkattan gaafa cinqamtan gaafa wanta keessaa bahuu hin dandeenye keessatti galtan obsa qabaadha. Obsa yoo qabaattan obsi yoo jiraate wanti hin danda'amne hin jiru wanti keessa hin darbamne hin jiru jechuudha. Rakkinni har'aa damdamachuun hin danda'amu. Namni nama ta'ee hanga dhalatetti kan hirtuu hin rakkatiin otoo hin dhiphatiin jiraatu yookiin immoo otoo hin dhiphatiin jireenya bal'aatti ba'uu hin jiru jechuudha. Rakkatee chaalenjii keessa darbee ilmi namaa jiraachuu kan danda'u jireenyas mo'achuu kan danda'u rakkina damdamatee rakkina keessa darbeeti jechuudha. Kanaaf jennaan gaafa rakkattan gaafa rakkoon tokko isin mudate hiriyaa amanamaatti himadhaa. Yoo isin qaanfattan yoo isin sodaatan hiriyaa isin jaalattan hiriyaa isin kabajan hawaasa keessanitti riippoortii yookiin immoo isinii dabarsuu ni danda'a jechuudha. Garuu namoonni tokko rakkina waggaa baay'ee dabarsitanii erga rakkinicha mo'achuu geessatanii erga rakkinicha mo'achuudhaaf ededa yookiin dambara irra geessaniiti abdii kutattu jechuudha. Namni tokko
jireenya isaa dhiibee yookiin immoo dhiibbatee erga fixee erga qarqararra ga'ee erga jireenya sana mo'achuu ga'eeti abdii kutata jechuudha. Egaa kana keessatti namni tokko jechuudha gaafa baratee iddoo tokko ga'uudhaaf tattaafatee example fakkeenya mucaan gadda duute jechuudha ofii ishee lubbuu ishee dabarsite diirgaaddi jettee kaatee imimmaan ishee waraqaa irratti gadi dhangala'e sana suuraa kaastee gajjallaa isaatti immoo aamee jette jechuudha. Mucayyoon kun waggaa 5 yuunivarsiitii Jimmaa injineeringiidhaan barattee eebbifamtee bu'aa yookiin riizaaltii ishii kan eeggachaa jirtu jechuudha. Garuu obsa dhabuun irraan rakkina ishee namatti himachuu dhiisuurraan lubbuu ishii dabarsite jechuudha. Gaafa rakkattan hin sodaatina. Rakkina keessan saba keessanitti himadhaa. Si'a 2 namni si'a 2 si deeggaruu danda'a. Si'a 3 si deeggaruu danda'a. Si'a 4 si deeggaruu danda'a. Yoo yeroo hundaa ta'e beekunii gadadoo namatti faarsiti namaan jedha namni jechuudha. Garuu du'a si oolchuu danda'a namni. Lubbuu kee oolchuu danda'a jechuudha hawaasni kee. Namni immoo namni gaafa ati guyyaa 2 rakkatte gaafa ati guyyaa 3 rakkatte si bira dhaabbanni immoo gaafa ati duutu miidiyaaf jedhee ajandaaf jedhee jechuudha riippoortii si gochuudhaaf immoo tokkoffaa ariifata jechuudha. Kanaaf obboleewwan kee obsi qabaachuun obsi yoo qabaatte jireenya kee keessatti mo'atta jechuudha. Jireenya ni mo'atta yoo obsite. Rakkina yoo dabarfite yoo waan hundumaa keessatti cimtee obsite wanti hin laafne hin jiru jechuudha. Agaanuu caccabee daakamee laafa jechuudha. Kanaaf jennaan jireenya keessan keessatti abdii kutattanii lubbuu keessanitti hin faradina. Lubbuu keessanitti gaafa faraddan waan 2 mi'amtan jechuudha. Namni tokko gaafa lubbuu isaatti faradu waan 2 miidhame. Waaqayyos lubbuu isa siif uume sana gaafa ati balleessitu waaqayyo garee namaa keessaa si baase jechuudha. Maaliif isatu si uume waan ta'eef gaafa inni si uume sana hojii inni siif kenne sana gaafa irra tarte ati waan inni siin eeyyamne sana gaafa irra tarte garee namummaa keessaallee ni baate jechuudha. Waan ofii kee lubbuu kee baafte. Kanaaf jennaan gaafa rakkattan gaafa wanta tokko cinqamtan daftanii murtoo mataa keessanii ofirratti hin fudhatina. Boru namni kamillee taanaan jireenya isaa ni mo'ata. Boru nama kamillee yoo ta'e rakkina jiru keessatti chaalenjii jiru keessatti waan hundaa keessatti jechuudha darbuun hin danda'ama. Wanti hin dabarre waan hin jirreef jireenya kee keessatti chaalenjii qabdu keessatti hiriyaatti maxxantutti himadhu. Hiriyaan kee si gargaaruu danda'a. Yoo hiriyaan kee dhabe immoo hiriyaan kee hiriyaa isaatti dabarsee si gargaaruu danda'a. Lubbuu kee oolchuu ni danda'a jechuudha. Kanaaf gaafa chaalenjii kana keessa dabarte immoo yoo lubbuu kee dabarsuu abaatte gaafa sii darbe gaafa nama taate gaafa jijjiiramte gaafa boquun kee ol qabame gaafa immoo dadhabbii har'a keessatti kufte sanarraatii dandamatte sana bakka har'a kufte irraa gaafa kaate sana wayyoo bagan gaafas of oolchee bagan gaafas rakkoo akkasii of hin godhiini gaafas baga lubbuu kiyyatti hin faradiin jettee hamilee yookiin immoo abdii godhatta jechuudha. Ilmi namaa abdiin jiraata jechuudha. Abdiin jiraata. Harka kee duwwaa irratti abdii godhadhu. Duwwaa lafa onaa lafa duwwaa irratti abdii godhadhu jiraadhu. Akkuma har'a jechuudha harmeen tokko obsa qabaannaan kan isheen irraa dubbadheera kaleessa viidiyoo kanarraa garuu obsa qabaannaan kan mana namaa keessatti waggaa 30 hojjetteeti riizaaltii ilma ishee argite jechuudha. Ilma ishee gaafa xiyyaara argite harmeen kun riizaaltii isheetti gammaddee gammachuu sana boossee jechuudha. Maaliif gammachuun nama boossisa. Harmeen kun ittiin fakkaan kaleessa yeroo mana namaa keessatti cinqamtu ani jiraadhee jijjiirama kana arga jettee yaaddee hin beektu. Waaqayyo ishee gargaare malee. Nutis immoo gaafa rakkina tokko keessatti kufnu gaafa lafa kufnerraa ka'uu dadhabnu
boru naa ba'aa, boru nan jijjiirama, iddoo kanan ga'a jennee itti yaannu jechuudha. Garuu hin ba'ama. Garuu hin ga'ama. Iddoo namni tokko ga'uu hin dandeenye hin jiru. Wanta namni tokko ga'uu hin dandeenye hin jiru. Waan hundumaa harka keenya jira. Harka keenya keessa wanta jiru tokko akka waan ulfaataa tokkotti fudhanna jechuudha. Akka wanta sana tochoosuu hin dandeenye, akka waan garmalee nutti ulfaatu tokkotti. Wanta tokko salphisee kan ilaaluu danda'u sammuu keenya jechuudha. Sammuu keenya amansiisna jennaan wanta ati keessaa ba'uu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf rakkoo kamillee yoo sitti dhufe nan danda'a keessan darba jedhii obsaan keessa darbi malee lubbuu kee dabarsuutti hin ariifatin. Lubbuun baate deebitee hin deebitu. Gaabbii sitti fiddi malee jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wanta gootanitti gaabbii qabaadhaa. Wanta gochuuf kaatanitti hammina yaaltanitti gaabbii qabaadhaa deebi'a. Eessan jira maaliifan kana godhe? Boroo maalirra ga'uu nan danda'a? Ani hamma nama tokkooti. Ani har'a jijjiiramuu nan danda'a. Hojje'ee jijjiiramuu nan danda'a. Iddoo kana ga'uu nan danda'a jedhe. Qaamni kee guutuu taanaan nama deemuu danda'u, nama dubbachuu danda'u, nama socho'uu danda'u yoo taate ani hin jijjiiramne hin jiru. Hin tuffatiin hojii kamillee hin tuffatiin. Har'a ani nama barate'a nama sadarkaa kanarra ga'eeru'a. Bara'eetanii gaddeebi'een immoo har'a kanan jedha yoo jette kufaati keessatti kuftee achumatti kuftee hafta. Deemsa keessa immoo bakka kuftee hafte sanatti immoo maalitti si geessa? Gara lubbuu kee jijjiiruutti si geessa. Lubbuu kee qaalii, lubbuu kee Waaqayyo eebbisee siif kenne. Lubbuun qarshiitiin hin argamne kanas qaalii kana siif kenname kana jijjiirtee du'atti jijjiirta jechuudha. Kanaafiyyuu of amansiisii jireenya kee keessatti of amansiisii nan jiraadha, nan ejjedha, nan jijjiirama jedhii of amansiisii adeemi. Gaafa ati of amansiiste wanti hundilleen sii ta'an sii milkaa'a jechuudha. Egaa obboleewwan kiyya yaada natti fakkaate kan dubbachuu barbaade jechuudha. Akka argitan lubbuu keessan hin baasiina. Aartanii daftanii lubbuu keessan hin baasiina. Gaafa har'a aartan bor gammaduun hin jira. Guyyaan guyyaa tokko bichaa miti. Guyyaan hin darbaa hin dhufa waan ta'eef guyyaan har'aa gadda yoo ta'e guyyaan boruu gammachuu ta'uu ni danda'a jechuudha. Guyyaan har'aa dadhabbii yoo ta'e guyyaan boruu immoo boqannaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanaaf ala tuula ariifattanii wanta tokko hin murteessina. Murtootti hin galina. Gaafa murtootti galtan lubbuu keessan baasuutti deemtu waan ta'eef murtoo hin murteessina. Keessumaa gaafa aartan murtoo du'aa ofirratti hin fudhatina. Gaafa aartan of dagaa taphadhaa. Of dagaa akka gammachuu akka nama gammadeetti jijjiiraa yaada keessan jijjiiraa gara gammachuutti malee gaafa aartan daftanii murtoo fudhattan sana hin raawwatina. Dhugaa isiniin ja'a. Wanti hin dabarre takka ittiin hin jirtu hin darba. Wanti hundumtuu wal haarateetu darba jechuudha. Innaa kanaaf obboloonni keenya lubbuu qaalii kana hin daddabarsina. Maaloo dhugaa Waaqayyo. Wanti hin dabarre hin jiru waan ta'eef karaa adda addaatiin hawaasa keessanii waliin taatanii jireenya keessan mo'achuu ni dandeessu. Hojii hojjettanii isin har'a nama hojjetee jijjiiramuu danda'u malee nama har'a lubbuu isaatti faraduu danda'u miti. Rakkoo isaa abbaa isaatu beeka, nama isaatu beeka. Namni tokko waan irratti rakkate, waan irratti cinqame abbuma isaatu beeka. Garuu keessa keetti qophaa keetii cinqamte, keessa keetti qophaa keetii dhiphachuu irraa hawaasa keetti sheeru yoo godhatte hawaasni kee lubbuu kee oolchuu ni danda'a. Gaafa lubbuun kee oolummoo boru nama galataa ta'uu ni dandeessa jechuudha. Nama galateeffachuudhaaf nama dhaabatu ta'uu ni dandeessa jechuudha. Nama har'a keessa darbee rakkina sana keessa gidiraa sana keessa dhiphina sana keessa darbee boru nama hawaasa kee galateeffachuu danda'u ta'uu ni dandeessa jechuudha. Kanaaf jennaan murtoo mataa keessanii daftanii ofirratti fudhatinaa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo gabaabduu kana sheer godhaa, laayik godhaa. Warri haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuu barbaada. Yaadaa fi qeeqa qabdan komentii jalatti nu barreessaa. Jajjabinaafis yoo ta'e qeeqaafis yoo ta'e waan barbaadan komentii jala nu kaahaa isiniin jechuun barbaada. Obboloota waan kiyya, obboloota qaalii,
obboloota jaallatamoo na jajjabeessaa kan hamma guyyaa har'aa na faana taatanii hedduu isin jaalladha, hedduu isin kabaja. Galanni keessan yeroo hundumaati bilisummaa haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Wanti bilisummaa caalu tokkollee hin jiru. Viidiyoo gabaabduu kana hanga dhumaatti naa daawwadhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.